መንግስት ለዲያስፖራዎች ባደረገው ጥሪ ማለት ነው ገባ ምል መተን እዚህ እኛ በዓሉን ለማክበር ለመተን አከም ተከሰደም አገሩ እንጀደሙ ጠላናኒ ዲዛን እንጀደሙ ኡጋ ወራባ ጅርቶይ እበቱላ ያጨሱ ነው ምድር ይሄ ኩበቱላ ያጨሱ ነው ነው ወራይ ረተባና ከሰኒ ኮኮቢ ለማሰዳን ተቆ ዳአቶሪ አቶ አኮንቆ ከናም ጥሩ ጎተ Goota tokkoof erga walirraa fagaanne booda walirraa fagaanne kun dugdaaf garaataane jirtu garuu akkam eessatti badee gurbaan kuni garam jira boolla kam seenan jettan nama gaafattan isin garuu baay'ee sitti taqayyameera garuu keessumaa baay'ee gara olutti isin dabarsa. Waamicha Itoophiyaan karaa muummicha ministeera diiyaaspooraaf gooteen fooxeen yookaan immoo Fooxa labaashin diiyaaspooraa gara biyyaatti galuuf akka shirri guddi jedhaa jirtu odeeffannoon nu qaqqabee jiram. Qophii gara biyyaatti galuuf godhaa jiran ilaalchisuun maal bitanii gara biyyaatti akka deemaa jiran xiinxala taasisneen meeshaaleen akka laaptooppii, silkii gurguddaa yookaan taabileetii, isniikaree gurguddaa iPhone 20 Beera iPhone 20 silkii saaraa jechuu keessa surree jiinsii akkasumas illee kondomii eenyuun kana barreessu daawwattoota keenya warri gara biyya Itoophiyaa jiraatan keessumaa warri bultiin dhaabbanne siikota keessan ji'oota lamaaf miila dhiqxanii itti mooqxanii itti marqitanii inkibikaabetiin akka qabatan isin akeekkachiifnama booda chiikiin keessan diiyaaspooraa xabbaste agartuu kee arguun barbaadu yoo jette miidiyaan keenya agartuun insolane ngaafachi dhaqee sirba jedhu isin affeeruuf akka dirqama hin qabne gamanumaan isin beeksifnama. Oduu wal qabateeni adde Adaanech Abeebee diiyaaspooraa biyya galaniif eerpoortii keessatti buna danfistee iskistaa fi inqixqixii goojjamiin akkasumattuu oduun nu qaqqabee jiram. Kaameramaan warra inqixqixiin beekneef xinnoo mashasitti agarsiista inqixqixiin maal akka fakkaatu yaa. Oduu dabalataaf daamtee dambalaaw eerpoortii Itoophiyaa birbiraan haasofsiisnee jirra isa hordofnee walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma bilbila irratti daamtee dambalaaw eerpoortii Finfinnee keessa jira mee haala achi keessa jiru simannaa diiyaaspooraaf godhamaa jiru irratti gaaffii lamaan tokko dhiyeessinaa fi nu wajjin haa hordofnu. Hello daamtee. Hello daamtee. Innagaamu duudi sambanni kubursi aduuchu. Hello. Isa nama eekuti. Isammal? Ishi. Hello daamtee. Gifni hojii kee maalinni eerpoortii keessatti simannaa diiyaaspooraaf godhamu keessatti? በአማርኛ እሺ ሚዲያችን በአፋን ኦሮሞ ስለምሰራ ነው። እሺ እንዴት ነው ያለው ኤርፖርት ውስጥ ለዲያስፖራ የሚደረገው አቀባበል ላይ ያንተ የሥራ ድርሻ ምንድነው? እንቀጠቀጣለሁ ምን ማለት ነው? እስክስታውን እሺ አሃ ኦኬ diiyaaspooraa hundaa fi simannaa wal fakkaatu gootu aha ደብል ትንቀጠቀጣላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ስፒዱን የምታፈጥኑት በፍጥነት ትንቀጠቀጣላችሁ ማለት ነው እሺ ከሳውዝ አፍሪካ የሚመጡትና ከተለያየ አፍሪካ ሀገር የሚመጡትን እንዴት ነው የምትቀበሉት? የትኛውን ዘፈን እጅና እግሬን ይዤ kabajamtoota daawwattoota keenya diiyaaspooraa biyya Afrikaa garaa garaa irraa dhufaniif muuziqaa diiyaaspoo harka koof miila koo qabadheen biyyatti galaa sirbachuudhaaf feerraa jiru. Hayyee ከአረብ ሀገር የመጡትን እንዴት ነው የምትቀበሉት? ጭራሽ kabajamtoota daawwattoota keenya namoota biyya Arabaatti dhufan immoo karaa shaanxaabuu waan ta'eef wal arguun jedhaa jiru. Daamtee Dambalaw በጣም ነው የማመሰግነው። ኦዴፈኖች ጅሩ ዋና ለቴ ባየን ሲገለቴ ይፈዳ ታንክ ዩ እሺ አመሰግናለሁ።
kabajamtoota daawwattoota keenya egaa interview daamta dambalaa waliin goone akka hordoftanii fakkaata namoota biyya Ameerikaa fi biyya Awurooppaatii dhufanii fi sirriitti qixqixii godhanii akka isaan simataa jiran namoota biyya South Africaatii dhufanii fi immoo muuziqaa akka banan akkasumallee namoota biyya Arabaatii dhufan immoo akka isaan karaa airportii fuulduraan hin baane karaa duuba karaa mashaantaa akka isaan ba'an kan isaan godhaa jiran jechuudhaan daamtee dambalaa odeeffannoo dabalataa nuu laateera baay'ee sagalateeffanna. Lammiileen Itoophiyaa keessumaa Finfinnee keessatti kophee qulqulleessuudhaan jiraatanii iji diyaasporaa akkasiin argine jechuudhaan federaala poolisiin karaarraa reebaa oliif gadi ari'aa akka jiru odeeffannee jira. Rakkattus bal'attus kan biyyittii kana keessa mi'aa jireenyaa fi dhiitticha poolisii danda'ee jiraataa jiru otoo nu ta'ee jiru garuu uffanni keenya qulqulluu waan hin taaneef bakka hojii keenya ari'amuun nu as qayyameera jechuudhaan komisanii dhageessanii jiru. Dhimma kana bilbilaan biiroo muummicha ministeeraa fi federaala poolisii bilbilee deebii isaan nuu kennan waan garaa nu hammeessee kabajamtoota daawwattoota keenya isinitti simnee garaa isiniin hammeessinu jechuudhaan irra dabarree jirra. Akkamitti akka jedhama hin jedhamu. Dhala namaa miti isaan hin jedhamu dhugaa. Waraabaa jirtu. Oduu itti aanuun artistii Taadalaa Gammachuu muuziqaa qeenxee bara baraan jedhu erga gadi lakkisee guyyoota muraasa haa ta'u malee yeroo gabaabduu kana keessatti leellistoota sirna lumuxii warra Oromiyaa diiguudhaaf akka waraabessaa yuusaa oolan hedduu qaama ho'isee mataa dhukkubsee garaa kaasuu itti fufee jira. Dabalataanis warri quuqamaa fakkaatanii maaliif goota abaluu waamte goota abaluu dhiiste jechuun oduu hafarsaa oolan dhiisaa isin irratti naqqaameera. Oduu wal keessan fuudhinaa goota Oromiyaaf qabsaa'e malee goota ganda tokkoof qabsaa'e hin beeknu jechuudhaan warri mandara feesbuukii qeeqxota kanarratti muka qonqotti cabsaniiru. Otoo mortuun mortuu hortuun horti hojii kee itti fufitaaddee jechuudhaan daayirikteerri olaanaa Agartuu Birgaadeer Jeneraal Sanyiin eebbisaniiru. Ana Birgaadeer Jeneraal jettanii raa ta'u ta'uka asirratti waanaa keessanii kokobii 2-3 tokko ta'aa jiru. Haa ta'u rakkoon qabu kanam xuru goote caala. Paarkiin maqaa Haacaaluu Hundee isaatiin ijaarame paarkii Afrikaatti jijjiiruun PP dhukkuba wallaalummaa fi doofummaan waan hubamaniif malee Haacaaluun laphee Oromoo hunda keessaa akka siidaa qabu otoo beekanii hojii salphina akkasii hin hojjetan ture. Haacaaluu isa qaamaan beeknu dhiisaatii warra qaamaan hin beekne kan akka Taaddasaa Birruu, Usmaayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa fi gootonni Oromoo kumaa fi kitila hundaaf siidaan hin diigamne laphee Oromoo tokko tokko keessa waan jiruuf siidaan harka keessan dhiigaan laaqameen goota kanaaf dhabdan Oromoo biratti kabaja kamiituu akka hin qabne kan balaaleffatan miidiyaa Agartuu fi sabskraayibaroota isaatiin. Maayini sabskraayibaroota isin warri sabskraayibing gocha lamatti oduu kan dhaggeeffatan amma gaariidha. Cubbuu isinitti ta'u bakka kan isinitti bu'u ammas. Na waltaa jabna. Tokkoon keessa warri sabskraayibing goone nuti situation roomii teenyee argina. Maal akkasiin godhaa waltan. Maaf roomii tammatanii sabskraayib gochuu nama kan sitti ulfaata. Godhi sabskraayib godhi. Maarsaa. Atoo gurba taa'umsa keessa irreeffadhu. Maan akkatti taa'anii. Isgo. Erga miidiyaa kana dhiisee namni mata balaa sha'eewu. Mana hidhaa PPT hiikamuu Iskindir Naggaa warra Fooxee baay'ee gammachiisus hiikamuun Johaar Mohaammed garuu congaaraa isaanii gubee laphee isaanii xabbasaa akka jiru aggootii fi aktistii Daamxoo bilbilaan nutti himanii jiru. Mee interview gabaabaa isaan waliin goone isinaa affeerru. jalqabarratti hiikamuu obbo Iskindir Naggaa fi Johaar Mohaammed laalchisuun maaltu sitti dhaga'ama? በመጀመሪያ ማለት ነው አመሰግናለሁ you know what I mean እኔ አሁን የመጣሁት ከዲሲ ነው ዲሲ በነበርኩበት ሰዓት ማለት ነው በ2020 ይመስለኛል እነ ጀዋር እና እነ እስክንድር ነጋ የተፈቱት እየታሰሩት ይቅርታ በእናንተ መቼ ማለት ነው 2000 whatever እና
ያኔ ጀዋር በመታሰሩ በጣም ነበር ደስ ያለኝ። የሚገርም በጣም ደስ ብሎኝ በቃ ላይክ እየጠጣን እየቃምን ዲሲ በጣም ሺሻ ቤት አለ። ሺሻ እያጨስን አይባልም። ኦልራይት እንግዲህ ትቆርጠዋለህ እንግዲህ እንዳልኩ ከረዳው ከታረገዋለህ አሁን ያልኩትን ማለት በሚዲያ የማይቀርብ ከሆነ what I mean እና ማለት ነው። ሰው ያኔ በጣም ነበር በቃ በደስታ የምንጠጣው የምናጨሰው ገብቶሃል አይደል? ጀዋር በመታሰሩ ማለት ነው። ከዛ አሁን ማለት ነው መንግስት ለዲያስፖራዎች ባደረገው ጥሪ ማለት ነው ገባ ምን መተን እዚህ እኛ በዓሉን ለማክበር ለመደሰት ነበር የመጣና መተን 2-3 ቀን ሳንቆይ መንግስት ደግሞ ጀዋርን ፈታ ሲባል በጣም ነው የተናደድ ነው። እና አሁን የሚገርም ሁላ ሌላው ማጨስ ትተን ማለት ነው የሚገርም እጣንና ሉባንጃ ሁላ ነው የምናጨሰው እና ሌላ ምን ነበር አሁን በንዴት አንዳንድ ጓደኞች እንደው ማለት ነው ከእጣንና ከሉባንጃ አልፈው what I mean እብት ሁላ እያጨሱ ነው። ምድር ይሄ ኩበት ሁላ እያጨሱ ነው what I mean እና መንግስት በጣም ነው ያስቀየመ። እንዴት ጀዋርን ይፈታል? ጀዋር ይፈታ መፍታት የለበት ሰው ነው ገብቶሃል አይደል? የምታውቀው ሰውየው ነው ሰውየው ጀርባ ማን አለ የሚል ነው ጥያቄው። ገብቶሃል አይደል? ተልከውስ ማን ነው? የሚገርምህ እንደውም የሆነ ጓደኛዬ ሲነግረኝ ነበረ ጀዋር በል ግብፅ ገብቶሃል አይደል? ከጀርባ ያሉት ማለት ነው ጀዋር ግብፅ። እቺ የግብፅ ጎረቤት ያለች አንድ ሀገር ነች። ማነች እቺ? ሱዳን እና ሱዳን ግብፅና ጀዋር ሆነውላ ፍቅሙኔ የሚገርም ፌስቡክ ላይ አይቼዋለሁ። የሚገርም አንድ ላይ የቃሙ ማለት ነው ገብቶሃል አይደል? ስለዚህ ይሄ ሰው ካየኸው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ለመበታተን ነው ይሄ ሰውዬ እዚህ ሀገር ያለው ማለት ነው ገብቶሃል አይደል? እስኪ የኔው እስክንድር የኔ ጌታ እስክንድር ማለት እኮ ለኢትዮጵያ ለአንድ ሀገር ስል አጥንቱን የከሰከሰ ደሙን ያፈሰሰ ወይ ለካ አልሞተም አይደለ? ለሞተ ሰው ነው የሚባለው አይደለ? እንደዛ ኦልራይት ከረዳው አሁን ያልኩትን ከዳርገውና እና ምንድነው መሰለህ በአጠቃላይ አሁን እስኪኒዮ በሚሄድበት በመቀመጥበት በመበላበት በመጠጣበት ቦታ ሁሉ ማለት ሲያስቀድሱላ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለብሶ ነው what I mean እንደውም ማለት ነው አንዳንድ እንትላ ሲያደርግ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለብሶ ነው እንግዲህ አለ አይደል? ሐሜት ነው ሰዎች ሲሉ ሰምቼ ነው ገባ አይደል? እና ጀዋርን ግን ካየው አንድም ቀን ገብቶሃል አይደል? አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለብሶ አታይ ገብቶሃል? ያ ማለት ነው ኢትዮጵያ አይወድም ማለት ነው what I mean ያ ነው። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ so thank you kabajam daawwattoota agartuu odeeffannoo isiniif qabannee dhufnee kan nu fakkaata gara fuulduraattillee odeeffannoowwan biraa isiniif qabannee dhufna. Kanaaf namoonni subscribe goone miidiyaa kana subscribe gocha. Linkii muuziqaa kanaati description keessaniif kaa'eera. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebi'uuf dinqichaan battee humnaaf nagaatti.